Simisteera tokkoffaa yoo xumuran barattoonni baay'een qabxii eeggatan sana fiduu dhabuun abdii kutannaa keessa galuun isaanii waanuma uumamaati. Atis waraqaa qabxii kee yeroo ilaaltu qabxiin kee 50 gadi ta'uun isaa yookaan barnoota muraasan kufuun kee tarii waggaa kana darbuun naaf hin danda'amu jettee yaadaa jiraachuu dandeessa. Herreegni isaa baay'ee salphaadha. Simisteera duraa irratti qabxii 40 fiduun kee simisteera lammaffaa irratti jabaattee hojjettee 80 yoo galmeessite afreejiin kee 60 ta'ee nagaan akka dabartu carraa guddaa siif kenna. Kanaaf viidiyoo kanaan kallattiin akkamitti simisteera lammaffaa keessatti barnoota kuftee sanaan deebistee fooyyeffachuu akka dandeessu akkasumas kanaan dura barattoonni baay'een kufanii simisteera lammaffaa irratti akkamitti toop akka ba'an mala qabatamaa ta'ee fi piroofeeshinaal ta'e kutaalee 5 isiniif qoodee waliin ilaalla. Akkam jirtan barattoota koo, simisteera lammaffaa kana qabxii olaanaa fiduuf akka qophooftan nan beeka. Garuu qabxii qofa osoo hin taane ogummaa yookaan iskiilii addunyaa ammayyaa kana keessatti isin sooressuu danda'u qabaachuu hoo yaaddu? Barnoota qofa osoo hin taane ogummaa jireenyaa keessan jijjiiruuf baruuf carraa guddaa tokko isiniif qabadhee dhufe. Innis Kilex Akaadaamiidha. Kilex Akaadaamiin bakka ogummaawwan gurguddoo akka sooshaal miidiyaa maarkeeting, koonteent kireeshin, viidiyoo editing fi giraafiks diizaayin itti barattanidha. Isaan kun ogummaa yeroo ammaa kanatti qarshii $1 isiniif fiduu danda'anidha. Anis akkuma beektan barnoota koo cinaatti ogummaa kanaan chaanaalii koo guddisaa jira. Isinis carraa kana dhabuu hin qabdan. Wanta isaan adda taasisu yeroo koorsii kana barattan koorsiiwwan dabalataa akka Professional English Language Learning, Live Communication fi Career Development bilisaan yookaan firii isiniif kennu. Koorsiiwwan kun hundi walitti naannoo 40,000 kafalchiisus Kilex Akaadaamiin barattoota Itoophiyaatiif jecha kafaltii gadi aanaa 9,600 qofaaf isiniif dhiyeesseera. Inni kun barumsa qofa osoo hin taane kallattiin hojii keessatti isin galchuudha. Har'uma murteessaa. Liinkii isaa diskiripshinii jalatti fi koomentii jalqabaa jalatti isiniif kaa'eera. Gaafii dabalataa qabaanan koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Ogummaa barachaa jireenya keessan waliin jijjiira. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Amma gara barnootaatti adeemna. Wanti hunduma dura jijjiiramuu qabu ilaalcha sammuu yookaan maayindiseetii ati barnoota keetiif qabdudha. Barattoonni baay'een qabxii gadi bu'aa fiduu isaaniitti sababoota adda addaa ofii isaaniitti himuuf of amansiisuu yaalu. Ani nama nu fuudha dafee naaf hin galu yookaan hiinti homaatu hin qabu jechuun sababoota kanaan of dhoksu. Garuu iccitiin barataa cimaa ta'uu kennaa sammuu addaa qabaachuu osoo hin taane amantii ati ofii keetiif qabduu fi murtee kee irratti hundaa'a. Rakkoon ati simisteera duraa irratti qabxii gadi bu'aa fiduun kee waanuma noormaalidha. Barataan qabxii olaanaa galmeessisuus yeroo itti barumsi itti ulfaatu ni qaba. Garuu inni sababa baay'isuu dhiisee hojii irratti xiyyeeffata. Barnoota kee akka hojii jireenyaa keetii isa guddaatti ilaaluu qabda. Guyyaa guyyaa maatiin kee qabeenya isaanii, ati immoo yeroo, humna fi umrii kee barumsa kana irratti invest gochaa jirta. Baasiif yeroo ba'u kanaan immoo bu'aa guddaa fiduun dirqama keeti. Maayindiseetii kee erga sirreeffattee booda tarkaanfiin lammaffaan xiyyeeffannoo yookaan atteenshinii guutuu kee barnoota keetiif kennuudha. Mee gaafii kana naaf deebisi. Guyyaa guutuu mana barumsaa ooluun kee kan hin oolle yoo ta'e maaliif yeroo kee sana gatii dhabsiistaa? Mee bal'isnee yaa ilaallu. Guyyaa guyyaan yeroo mana barumsaa deemtu qarshii taaksii, gatii daftaraa fi qalamaa qofa osoo hin taane wanta hunda caalu umrii kee itti kennaa jirta. Umrii kee keessa harka walakkaa barumsa yoo ramadde bu'aan kee afreejii 40 yookaan 50 ta'uu hin qabu. Kun kallattiin kasaaraadha. Hojjetaan tokko guyyaa guutuu hojjetee dhuma irratti yoo bu'aa isaa 0 ta'e hojjeta ta'uun isaayyuu kallattiin gaafii keessa gala. Atis barataa waan taateef hojii kee inni guddaan qabxii olaanaa galmeessuudha. Barattoonni toppii jedhaman warra sammuu addaa qaban osoo hin taane warra xiyyeeffannaa isaanii barnoota isaanii irratti godhanidha. Maatii kee abdii guddaa sirraa qabu. Qabeenya isaanii si irratti baasaa jiru. Atis kallattiin ofiif ta'e maatii keetiif gatii kee agarsiisuu kan dandeessu xiyyeeffannaa kee barnoota kee irratti yoo goote qofadha. Simisteera lammaffaa irratti qabxii 50 irraa gara 90tti deebi'uun xiyyeeffannoo barnootaa si barbaachisa. Xiyyeeffannaa kee erga sirreeffattee booda wanti hojii kee itti fufsiisu kaka'umsa keessoo keetiiti. Qo'annaan akka si hin nuffiniif dirqama wanta dhumarratti argachuu yookaan badhaasa of duraa qabaachuu qabda. Mee hojjetaa mootummaa tokko yaa ilaallu. Namni sun guyyaa guutuu kan dhamaa'u dhuma ji'aatti damooza isaa akka argatu waan beekuufi. Atis barataa waan taateef qo'annaa keetiif damooza mataa keetii qabaachuu qabda. Barattoonni ciccimoon qabxii tokko yoo dhaban kan aaran damooza halkan guutuu qo'atanii sana waan dhabaniifi. Simisteera lammaffaa kana irratti qabxii 90 fiduun kee akka badhaasa jireenya keetii jijjiirutti fudhachuu dandeessa. Qo'annaan badhaasa hin qabne sammuu kee inni nuffisiisa. Garuu yoo qabxii kee akka milkaa'ina waggaa guutuu ilaalte sa'aatii ati qo'attu irratti dabarsitu hundi gammachuu siif ta'a. Kaka'umsa fi maayindiseetii kee erga sirreeffattee booda wanti itti aanu tooftaa qabatamaa qabxii sana itti galmeessituudha. Baay'een keessan xiyyeeffannaa fi kaka'umsa qabaattus akkamitti akka qo'attan yoo hin beekne qabxii keessan fooyya'uu dhiisuu danda'a. Barataa cimaa ta'uuf iccitiin dhokataa tokko illee hin jiru. Inni jalqabaa fi inni dhumaa qo'annaa sirna qabudha. Simisteera lammaffaa kana irratti guyyaa hunda
yeroo kee irraa sa'aatii 2 hanga 3 qo'annaa qofaaf ramaduun jalqabuu qabda. Jalqaba irratti qo'annaa sitti ulfaachuu danda'a. Sammuun kees dafee fudhachuu dhiisuu danda'a. Garuu kun waanuma uumamaati. Maashinni kamiyyuu hojii jalqabuuf istaarti ta'uu akka barbaadu sammuun kees jalqaba irratti nuffii sitti fiduu isaa hin oolu. Garuu yeroo sitti ulfaatu kanatti gargaartota adda addaa fayyadamuu qabda. Ati qofaa kee dubbistee yoo siif galuu baate teekinooloojii qo'annaa keetitti dabali. Viidiyoo yuutuubii irra jiran kanneen akka qubee akaadaamii The Secret Training Institute fa'aa fayyadamtee mata duree sitti jabaate bifa hawwataa yoo ilaalte hubannoo kee dachaan dabala. Akkasumas hiriyoota kee warra barnoota sana irratti dandeettii qaban gaafachuun qaanii miti. Gargaarsa barsiisotaa keetis yoo barbaadde gaafachuu hin dagatin. Yoo dandeette maatii keetitti beeksisuun qo'achiisaa dhuunfaa qacaruun qabxii keessa simsira lammaffaa irratti 80 hamma 90 fiduuf tarkaanfii guddaadha. Icciitiin barattoota tooftu ta'an sa'aatii baay'ee qo'achuu qofa osoo hin taane tooftaan qo'annaa isaanii jijjiiruu danda'udha. Tooftaan kee sirrii yoo ta'e qabxii kee kallattiin jijjiirama agarsiisa. Qo'annaa kee itti fufsiisa yoo qabaate simistira lammaffaa keessatti tooppu ta'uu kee hin oolu. Rakkoo barattoota hunda mudatu gufuu afaan Ingiliffaati. Dhugaan jiru barsiisonni nu barsiisan iyyuu afaan Ingiliffaa perfect ta'anii hin dubbatani. Kanaaf barataa cimaa ta'uuf afaan Ingiliffaa expert ta'uun sirraa hin eegamu. Sadarkaa barnootaa keessatti mata duree tokko hubachuuf jechoota Ingiliffaa mata duree sana keessa jiran deddeebi'anii dhufan beekuun gahaadha. Jechoota 500 hanga 1000 ta'an kanneen barnoota waliigalaa keessatti deddeebi'anii dhufan yoo beektan mata duree kamiyyuu salphaatti hubachuu dandeessu. Kanaaf simistira lammaffaa kana irratti afaan Ingiliffaa akka gufuutti ilaaluu dhiisii. Kanaafis fedhii qabaannaan jechoota furtuu 500 hanga 1000 ta'an kanneen barumsa keessan baay'ee isin gargaaran viidiyoo biraatti qopheessee akka isiniif dhiyeessu yoo barbaadan koomentii irratti vokaabulaarii nuuf hojjedhu jedhaatii naaf barreessaa. Fedhii keessan yoo ta'e kallattiin jechoota qabxii keessan jijjiiran qabadhee nan dhufa. Ati barataa simistira lammaffaa irratti seenaa hojjechuu danda'u. Viidiyoon kun yoo sitti tole laayik gochuu hin dagatin. Akkasumas sabskiraayib gochuun maatii baruutti ta'e qabxii simistira lammaffaa meeqa fiduuf yaaddeera koomentii irratti naaf barreessi. Nagaa ture.